nagaaf misoomni wal faana deema. Bakka nagaan jiru godina nagaan keessa jiru yookiin immoo aanaa nagaa qabu misoomatu itti fufaa jechuudha. Waan nagaan jiru san booda warri qaamni dhimmi ilaalisu waa misoomsa. Mootummaan nagaa dhiyeessee qaamni shanii jedhamu san nagaa booreesse. Bakka mootummaan nagaa dhiyeessee ummatichi nagaa san fudhate misooma deemaa jira jechuudha. Waatu hojjetama, daandiitu hojjetama, qonnatu hojjetama, madaabaratti godhama fa'a. Warshaalee adda addaatu hojjetamanii sochiin daldalaa, sochiin misoomaa ni jira. Bakka mootummaan nagaan naannoo tasgabbeessee itti jirutti misoomatu jira, guddinatu jira. Wanni hundumtuu haala gaariin deemaa jira jechuudha. Bakka nageenni hin jirretti bakka warri nagaa booressu kun jirutti misoomni hin jiru, barumsi hin jiru, rakkoo adda addaatu jira. Kan nagaa san booressaa jiru mootummaa osoo hin ta'in qaama hidhatee jechuudha. Kanaaf immoo mootummaan komatamuu hin qabu.